gaafa akkuma namaatti erga lafarra dhufee foon uffatee gara lafaatti erga dhufee nama fakkaatee foon qaba. Foonni sun hin du'e, foonuma sanaan immoo deebi'ee du'aa ka'e. Kan du'e jedhamu awwaalamee awwaala keessatti hafe qofa. Yookaan kan seenaansaas gochaansaas innis kan achiin hafeedha jechuudha. Garuu inni kun erga dhaabeet. Aboo akkasiin jedhe guyyaa sadi du'aadhaan du'ee jiraame guyyaa sadi. Guyyaa sadii sanaaf du'ee bakka inni ture awwaala keessa Si'ool keessa ture. Du'ee jira du'aadhaan minsiin jedhe du'aadha moo fayyaadhaan jedhe gaafa boolla keessa jiru san. Du'aadha. Foonni isaa du'aadha. Waaqayyo du'aa ture guyyaa sadi. Waaqayyoon du'ee jechuun guyyaa sadi. Waaqayyo du'aa ture guyyaa sadiif kan jedhamu Waaqayyo abbaa kan ilmaa kana hafuura qulqulluun jira miti ree. Waaqayyo sadan tokko. Waaqummaa isaa sin gaafanne. Jara san sin gaafanne. Gaddisa. Kallattii rasiidii. Warran sin gaafanne naan deebisanii. Ankan si gaafadde kan du'e saniin si gaafadde waan nama du'e saniin si gaafadde. Tole. Namni du'e sun Waaqayyo uumaadhaan naan jette uumaan guyyaa sadi du'ee niin siin jedhe bar. Eeyyee. Aywa. Al takkamee akki gootu hin jirta Ahmad jirtaami? Jira yooni. Mee macaafa qulqulluu naa bani. Viidiyoo hin banu garuu akkasumatti si dubbisa. Akkanumatti dubbisa akkuma qabu maal yoo amanuu dhaban barreeffatanii dhaqanii cheekaa godhani. Tolaayyee maal si dubbisu? Boqonnaa jaala koobsa 16 tokkoffaa Timootewos banime. Tokkoffaa Qorontos okkeesh. Timootewos. Isaatillee barreeffadhu yoo biraa qabaatte immoo bani. Rakkoon qabu yoo biraan qabu. Akkee akkas jedha. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifa humtinuu itti dhihaachuu hin dandeenye keessa in jiraata. Namni takka isa hin argine. Isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinnii fi aangoon bara baraa haa ta'u. Ameen jedha. Aywa gaddo. Tole. Gaddisa. Waaqni kun isa kamiidha? Isin nagaan. Gaddisa. Waaqayyoon inni duune kun inni sun silaa inni du'e inni sun inni du'a. Waaqayyoon inni duune kun immoo Waaqayyo isa kam? Inni duune kun isa kam? Isa kan sitti moga jalqaba sagalee turedha Yohaannis tokko irratti. Lakkisa sin gaafanne Waaqayyoon duune kun Waaqayyo na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhaa kaa. Si dhaggeeffachuutti hin jira jedhe. Dhaggeeffachuu jedhe. Yoo dandeesse na amansiifadha yoo hin dandeesse na amansiifadha yoo ole na amansiifnu. Abshir. Ta'e immoo hubachiisuu dandeenya jechuudha. Abshir. Tole saniif Yohaannis tokko kaasee hanga sadiitti jalqaba sagalee ture yookaan dubbii turedha. Dubbiin sun Waaqayyo bira ture. Dubbiin sun immoo ofii isaatii Hey. Hello. የኢትዮጵያ ስራሽ ብዙ ገንዘብሽ ትንሽ የኢትዮጵያ ነገር ጀ ዋቄ ጫላዬን ክርስቲያና በቃት ዮኒ ከዛ አገሰረሱት ጫላዬን ኮን ክርስቲያና ሚሬ ጫላዬን ክርስቲያና አለ ክርስቲያና ጀገለ ካቶኮ ቶኮ በረሴ ቱሬ ኢንሞ ፎኑ ፌ
namni du'e sun foon gaddisa aywa gaddisa ko hin dhagahamaa jiru sintu kuma sin nageenye nuti ammoo Dev laal azala blocking se goda hana amma dhagahamaa jiru dhageeffadhaan takka warra kaan dhageeffadhaa Dev namni jiran tokkon laal azalaan block se goda wallahi yoo kana boodala qoobsa barreessite waan takka barreessite yookaan ergadhu gastii jalallee hin jirtu even ummatumaas keessa daawwachaa jiru keessallee barbaadeetiin jedhamee hin jirtu. Aruu yeroo meeqa ergeef barre yooni yeroo meeqa ergeef barre kana booda block godhan moodii qabaa jira jechuudha. Gaddisa atin dhagahamtu mee kondekshinii keessa reessi ka? Gaddisa amma dhagahamaa jiru akkiin jedhe waaqayyo isa sagalee ture san immaa bar waaqayyo isa duusan inni walii gallee jirraa mire gaaddo adda addatti hin baafne ka yoom adda adda baafne inni waaqayyo isa du yesuusii mire waaqayyoon inni sagalee ture sun yesuus immoo waaqayyo isa duusan naan jettee mire fooniino aywa amma duubanna deebisuuf deemta aya waaqayyoon inni du inni kun inni waaqayyo isa du waaqayyoon inni hin du'u jedhu kun immoo waaqayyo isa kamiidha gaaffiin siin galleemi kana siin jedhe inni du'u garuu ittiin namoota barsiisuu fi namni du'aa ka'uu hin danda'a isa jedhamu sana agarsiisuuf ta'e malee du'a nama barsiise du'e immoo du'a mo'ee immoo ka'e malee fuuldura namni du'aan turre du'a nama barsiisuuf osoo hin taane du'anii du'aa ka'uun akka jiru namatti agarsiisu akka jireenyi bara baraa isa booda jiruuf osoo du'ee ta'e immoo reeffisaa achi jira biyya bakka inni itti du'e sana jira ture yookiin gaddisa namni du'aa ka'u waaquma ta'a gaddisa namni du'aa ka'e du'aakuma ta'asa namni du'ee du'aa ka'e waaqan ta'u waaqni immoo jireenya ana bira jira sanii fi yoo duutan miskiina wallahi amma gaddisaan faana miskiina beekama wallahi akkanumatti beekama ani sina an kaasaa jedhee ofii kootii akka gaddo keetti konnekshinii si hojii haasa'ullee hin barbaadu ture konnekshinii keetti dura koo qaba maal godhu qa miskiidha wallahi ofii kootti akkan du'ee ka'etti isinillee akka du'atanii kaatan isin barsiisuufi jedha Gara nama nyaata wallahi namni akka kanaa kun beektaa yooni. Mata wallahi bakka waan jedhan. ismatu esanaa kan ajjeese sila waaqayyootu ajjeese akka macaafaatti waaqayyo mata ajjeese ismatu immoo du'aallee kaase akka macaafni jedhutti akkasi du'aallee bar du'ee du'aa ka'uu sanillee ofii hin kaane barsa ofii ka'e illee xiqqoo ishii bar jajjaba jennaan akkam jettaa xiqqoo ishii maan jedhu jettaani du'umsaa sunillee anamaan attin tollee du'e jennaan mana lengem famo beekte waaqayyo du'e taanaan maalumarraa godhaawan wallahi Waaqa ajjeesu malee waaqa du'u hin qabnu. wallahi waaqayyo yoo ajjeese malee waaqayyo duudhaan bar nama yaaddessaa wallahi akkamitti amantamee rabbi jedhi rabbi sodaadhu akkamitti amanta waaqa du'u Du'ee yoo machina feree du'eetiin bar qabrii caccabsee qabrii diigee ba'ee bar. sun oduu jira keenyaatti malee macaafarra hin jiru kaa waan caccabsee waan diigee waan jedhama macaafarra hin jirtu bar
wallahi jiru kama mo kristana amantiin keessan hey